Emereetiin nu fidee halkanii meedaa Arsenal nu geesse footoo maakii hojjechiifne asirra laxxafna nuun jedha rabbii jedhiitiin ammayyuu kan kolfaa taane rabbii jedhii nuti abbooban naate tanuma bichaa guut baay'ee tiishartii jalaa gubee iltishaa Wala kene cupcabi ani video olba sakayo ati dit Kana tam. Badru. Min ichijan wonder san pata hai bare ditru wallahi. Penalty sin. penalty Kuttini gille kara apa wallahi. penalty bareeda miti Haro warabada sin jira. namatu ibsishaa ta'ee baniin adam kulli fiigee itti fiigee obboleessi kee akkana godhata penalty galchee ilmi namaa እንደዚህ ነው የሚያስገባው እንደዚህ ነው የሚያስገባው በቃራ ጽፌ ያለ እንደዚህ ነው ጎል የሚያገባው obboleessi kee wanna galchee penalty galchee wanna nafakkaatee ይመለል eenyuun Isaamiti haalanduu akkanas jiraan jiru ማለት ነው. Ronaldoon penalty galchee suu jiraan jiru. Ronaldo yoo jedhe amma Ronaldo kingi futbooliiti maali jedhanii ayyaana kaasaniif malee baay'ee namni like kwaasii cirafraa fi akkana galchee jedhuu fi namni penalty galchee jedhu baay'ee Maal beeda oza. Okay. Oza. Apa personal galchee sama. Kwaasii isa dhumaati bar carraa mo'atuu fi mo'atuu dhabuuti bar carraa isa wasaan jira beeda. Bar Roma lafaadha. Roma lafi. amma mee ibsishaa dhugaa haa dubbannu lakkoofsi ati godhatte jaha argeera kaapiteenii miti tiimii san keessatti miti lakkoofsa jaha uffattee kaapiteenii miti kilootaa kee waliin immoo fiinishingii haa barachuuftuuf waan feemasii taateef tamalkaachii baay'ee waan qabdu akkasitti itti yaadameet immoo peenaalitii fiinishingii kadhoyteef kilootaa keettu peenaalitii fiinishingii kadhoyteef. Biroos listen. Jingata carraan irratti akka dhumatu dhufe malee. Okay, peenaalitii shanaffaa miti. No, shanaffaa jarri baay'ee saaxiree afuraffaa dhufe. Okay, finishing kita kau asanya cukai ndek. Finishing gida bar. Roma lafi da bar. Osoo kwaasan galini bakka. Understand godheeni Finishing irratti ta'an walumaa gala jechuu. Laayika ijoolleen dhufe amma carrashaa dhaadee maali. Okay, sittu macarrashaa filate malee kochiin keenin akka ati shanaffaa dhootu hin barbaanne jechuudha. Barbaanne sun taa'e ati tokko fudhadhaa lama fudhadhaa sana fudhadhaa jedhanii kennan. Inshaan Warra dhaabu keessa jammar hin danda'ame jechuudha baasanii. Nama peenaalitii danda'u tokkoffaa fi shanaffaa dhoosisan nama chilootaa qabu. Enna bakka finishing kita wan dan dovre sahabu minishe no makra krawal tad. Danda'u malee mirqaan keessa natti fudhata. Roobni akkana ijoollee. Listen. Ijoollee kutuun maal mallisaa ta'an maal mallisaadha. Soddaa kenna gaafinu raajii sahabu. Soddaa kennamaa inni obboleessi kenna soddaan warra harargeeti malee inni eessaan soddaa kennata inni obboleessi kenna. No amma gara mucatti galleera sahabu. Obboleessi jedhee Gara mucatti galleerra? Galleera achi ol keenyaaf sahabu galleeni. Hantu. So ichiraal bakka finishing jechuun ichiraal. Anama gaafa achitti maqasbitii galchee fulaa miira sahabu. Badaam samtonya. Obboleessi kenna kun jechuun ibsisha. Samaman. Obboleessi kenna. Irratti baasteefaa viidiyoo waraabdaa jireet. Foorbichii galchee wanna. wallahi viidiyoon. Istaadiyoomii Roonaan irratti batee galcha akkanatti gabbatee. Akkan. Gaasan viidiyoo jiraachuu dhabuun akka ganda qabee qabdee sahabu. Ati wayita afaan bantu malee wayita nagaa viidiyoo yoom bahee beeka kan. Kanamara kasi godhe hiriyoota ta'e. Si waan wayitaati waaqum nagara wayii dalagdu viidiyoo si waraabu. Santu gasi qabu. Yeroo bara wayita viidiyoo waraabdu viidiyoo karaa irratti kuwaasii agarsiisu. Maal ispaaltii gubbaa maddii kana karaa gubbarratti isaan meedaan deemtuun. Meedaadhaa gallee kuwaasii anaa. Achitti waraabdu waan dhumtee meedamatti. Doo agarsiisattee filaa. Maqaa rabbii goolii qullaa taatee obboleessi kennee jechuudha heedingiidhaan akkanatti. Maal taatee jennaan kuwaasiin maashina fakkaattee heedingiitti bu'uu sodaadhee yaa.
Sawaan nu achitti haasofnu mara maa haasoftaree Oza admicha nan dhugaa isaa. Oza wala gaawwan acha raba. Oziir wal sattaraa jechaaf gochaa inni eeggataa biliis. Wallahi billahi narraa dhuga. Kubba matanaa maakii si hayaa obboleessi keenya. Yaggaatti. Simbira qalbii malee. Simbira qalbii dhaan wanti simbira reedidha. Maaltu no nu biraallee qalbii miti beekaan. Amma meenii isaa ishee annaa akkasi maal qabu waan bira hasaa baa mudu kana keessa bakka ay bakka Baay'ee osoo amma isin lamaan akkana wal bira agarte hin gammaddu garuu. Hin gammadde wallahi onu obbolee jedhinaa fi Yaa saniif jedhaa wayita obboleeyyii yeroo barbaade na bira dhufee taphachuun walitti hin bidanaa wallahi isan barbaade bakka normaala isaa keessa faamilii. Fisha like anta aun master nak beta asbirat maal jedha beta obboleessi keenya fiilmii baafnaa fiilmii daleenaa fiilmii kan keessatti ibsishaan aktara haa ta'u jedhe. Wallahi akkasan interview tara sandee. Maal ibsishaan aktara haa ta'u fiilmiin barreessinaa jedhe. Ibsishaan aktara haa ta'u ana aramaneedha. Isin dammoo bakka waanuma biraa tattaatanii kaza ani tumeenii qaxaqqatee maxxafa sharreelli naa injifatoo. Barreessi yeroo gale barreessan sa'aatii. Wallahi barreessigaa hin hojjanne barreessigaa. yaa bakka obboleessi. Kunis hin jiru ulfaata garuu. Kamaduu wayii injiraami aktarri maxxafa sharra cancanuma faasii batee awwaara faa biyyee faa nyaatee achii ol ka'eetiniin maxxafa sharra mo'ataa mire. Wani filmii inni ilaala taa'ee. Okay. Ani aktara ta'a. Inni istaara ta'a already istaara ta'e ayyu. Atoo maal ta'a taa'an? Ati mee maaluma taa'an? Wannaata ani barreessaa ta'a barreessama filmichaa ta'a. Biyyee nyaadhoo itti hanqabu. Barreessaa si goona moo? Kaameraamaani si goona. Kaameraamaanii ta'a iyyuu maleen. Warra gamfuur fa'aa jiru fiilmiin jii munaama. Yaa jechuun dirree fa'aa boota akkasiisaniif kataatu. Dirree wannoo. Dirree wannoo goota. Minni wanna ka wurru guutumaa hin. Natti nim tuntini. Nama. Erfoonama. Sallaayi gootan. Achi dhaqee. Sallaayi. Kaameraamaanii dhugaa bichaa waraabaan boota ibsishaan marasi'aa takka'utti hin waraabu. Joorotabii osilirraa bareedaan akkas fakkaata. Kaameramaan joorotabii yaa obboleessi kenna. Likki dijibaa hojjettee akkana dhaabisin dhaabudhee waraabee bro simple jira. Dhufeerko achillee galchuun dammalee akkaawuntii biraatiin. Bar ibsishaan waan si ajaa'ibu bar maakii indeebsisaa jedhee maqaa qayyadadhee jechuun tiktaak biraa maakii indeebsisaa jedhee maakii bira dhaqa jedhee afaanuma nagaa bar like afaan nagaa gaafii lammiichaa gaafachuun maqaa kiyya maakii indeebsisaatti qayyadee mee naa galche tokko komentii babbareeda barreessaaf mee naa galche ofii komentii kiyyan dubbistifaa beektaa komentiin ariifiidha waan ta'eef hin dubbis nan galche hima salphanee achi wayitaaf deebi'u isa biratti ergadhe innuun beeku isa biratti ergadhe maal jechuudha amma maakii indeebsishaa mujii haa beebe maakii indeebsishaa maal ta'uu na bira dhufeedhe garramamee ajaa'ibate na galche daldala galchuu kan fayyaduu qaban. Badru waati moo waan ati nun godhin hin jedhu. Wallahi filmi sun sabii intani ta'uu qaba guys. Ba'uu qaba. Filmi maa amma wannaa keessa galchine aktara ibsishaa godhanne. Ay masaraa dhalle. Giddee taanu malee. Wallahi barraa'ee dhumachuu qabaalle. Isin sadee wal bira arguu barbaada amma ani like amma jaalalli dhumateemi amma habiibi mudee jaalalli dhumatee amma obboleessa ibsishaa taateertaa miira. Uzeeffaan gorsaa ta'a saaboo. Akkan qoy jaalalli waan jedhamu dhumate amma obboleessa. Arabannaa ibsaa kan qarbii waliin gaa'ee beeku.
Walloon kan hin jenne obboleessa ibsishaa taatee nama jalaa tokko siraalee ibsisaa gaa'isa wala yuun beekan ni waan keessanii gaa'isa